So the other topic is 5.2.2 alloys. So topic in alloys ida yookaan alloydota kan jedhamu jechuudha. So alloys are a mixture of two or more metals or non-metals. So alloy jechuun immoo maalidha? Meetaalii tokko lamaa fi isaa ol akkasumallee non-meetaalii kan ta'an sibiilota lamaa fi isaa ol akkasumallee non-sibilaalota warreen ta'anii yeroo maal ta'anii baqanii walitti kan qabatan jechuudha. Deebi'anii adda bahuu kan hin dandeenye. So alloys are a mixture of two or more metals and non-metals, which is when it is molten and do not separate when solidified. So yeroo baqee jiru haala salphaadhaanii kawan walirraa adda bahuu hin dandeenye jechuudha. So the constituent elements are melted together and then allowed to cool to form a solid material is called alloy. So fakkii kanarraa akkuma mul'atu jechuudha. So the first one is a pure metal atom kan normal jechuudha. So force humni hin jiraata sirraani. So in pure metal the layer is slide over one another. So indiama jechuudha. So bakka akkatti kun maal ta'uu danda'a socho'uu danda'a. So kana yoo fudhanne ilaallee garuu the different sized atoms of other metals stop layers sliding over the another. So fakkeenyaaf alloyin kun hundi isaa inni asirra gidduudhaan jijjiiru kun maalidha jechuudha? Elementi biraadha jechuudha. So fakkeenyaaf gaafa humni jiraatu asirraan gaafa dhiibamu maalidha jechuudha? Socho'uu hin danda'u jechuudha. So elementiin biraa yookaan second elementiin kun maalidha? Kan molti ta'e jechuudha yookaan walitti baqfamee kan wal qabatee jiru jechuudha. Haala salphaa ta'een gargar bahuu hin danda'u yookaan do not separate from each other. So in case of this the additions of second atom makes us sliding difficult. So elementiin lammaffaa irratti itti dabalame yookaan bifa kanaan kan ibsamaa jiru kun maalidha jechuudha? Bifa salphaa ta'een slide akkan ta'aniif gargaara jechuudha. So salphaatti this is the definitions of alloy. So simply alloy is a mixture of two or more metals or non-metals. So which is if or when it is molten, it is do not separate when solidified, or simply do not separate. So this is a figure of arrangement. So metal atoms in pure metal and alloy. So pure metal irratti socho'uu danda'a jechuudha. So pure metal keessatti molti kan ta'e hin jiru callisee madhachuudha. Kan inni maal ta'e jiru order ta'ee jiru jechuudha. So yeroo forsiin humni jiraatu maal ta'a gargar bahuu danda'a jechuudha. So asitti garuu alloyin maal ta'uu hin danda'u jechuudha? Gargar bahuu hin danda'u jechuudha. So alloying of metals increase the hardness and the strength, so modifies the color and the melting point. So alloying metaliin tokko maalii dabalachuudha? Dandeettii yookaan strength isaa akkasuma increase ta'a yeroo alloying jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yoo fudhanne strength kanaa cimaadha jechuudha. Akkasumallee hardness isaa akkasuma. So akkasumallee maalidha? Colorii wanta sanaa maal godhaa? Modify ni godhaa. It is modifies the color of the metals as well as melting points. So faallaa isaadhaan immoo decrease electrical conductivity and increase resistance to corrosions of metal. So akkasumallee erga alloyin sun maal ta'eeti melt ta'eeti maal gochuu danda'a jechuudha? Dandeettiin elektirikii conduct gochuu isaati decrease yookaan gadi bu'aa ta'a jechuudha. Akkasumallee resistance corrosion immoo ofirraatti resist gochuu fi maalidha? Increase yookaan ni dabala jechuudha. Dandeettiin resistance isaa maalidha? Cimaadha jechuudha. So example amalgam.
fakkii amalgamii yoo fudhanne ilaalle it is alloy of mercury jechuudha. Alloy kan mercury and another metal. So for example gunmetal is alloy of copper Hb percentage 87 maal jechuudha gunmetal copper jechuudha. Tiniin immoo percentage 10dha. Zinc percentage 3 jechuudha. Warreen kun hundi isaanii walitti dhufanii maalidha gunmetal yookaan kan qawwee jechuudha. Sibiila qawwee kan irraa hojjetamu alloy copper percentage 87 kan tinii percentage 10 kan zinc percentage 3 oomishan jechuudha. So solder is a fused metal. Fused metal ira. So kan inni irraa uumame percentage 67 tinii jechuudha. It is compositions from 67% is tin as 33% is lead. So percentage 33 immoo lead irraati jechuudha. So it melts at 183 degrees Celsius. Degree Celsius dhibbaaf 83 irrattidha kan inni melt jechuudha. So which is lower than melting points of tin. Melting point kan tinii irraati kan maal ta'e jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. So tiniin kan inni itti melt ta'u degree Celsius 232 irratti jechuudha. So solder is used to join wires and electrical resistance. So kan inni fayyadu waayeroota join walitti gochuuf yookaan walitti qabsiisuuf akkasumallee electrical resistance yookaan ittisoo elektirikii warreen ta'an maal gochuufidha jechuudha. Connect yookaan join walitti gochuufidha jechuudha kan inni nu fayyadu. So kan biraan gold alloys. Alloy kan gold jechuudha. So gold is a very soft metal, and therefore hardened by alloying with copper and silver. So the quantities of gold is alloy in gold content. So akkasumallee goldin kan inni itti ibsamu kaaraatii faadhaan jechuun kaaraatii meeqadha kaaraatii 2 3 akkasiin jechuudha. Or the gold which is content of alloy is expressed either in carats or mass percentage. Kaaraatii meeqa fakkeenyaaf warqee kaaraata 2 kaaraata 3 yookaan kaaraatii 2 jechuun mass percentage jechuudha. Giraama 2 ta'uu danda'a. Akka kanaan ibsamu jechuudha. So a carat is equal to mass units of gold in 24 mass units of alloy. So kaaraatiin tokko kan inni itti wal qixa ta'u mass unitii kan goldii meeqaan jechuudha 24 dhaan jechuudha. So 24 carat represents pure gold. Kaaraatiin 24 maal bakka bu'a jechuudha. Warqiin sun qulqulluu ta'uusaa agarsiisa jechuudha. So it doesn't contain any other metal. So metalii biraa kan of keessatti hin qabanne ta'uusaa argisiisa jechuudha. Yoo kaaraatiin 24 sun maalidha ibsa jechuudha. Warqiin sun pure ta'uusaa agarsiisa jechuudha. So 22 carat gold contains 22 parts of pure gold by mass in 24 parts of or carats of alloy. So nowadays we are right sure 22 carat gold is used to make jewelry. Jewelry jechuun waan akka gurra fa'aa irratti taasifaman jechuudha. So kaaraatiin 22 maal fida jechuudha. Warqiin kaaraatiin 22 jewelryidhaaf 18 carat contains 80 parts of pure gold by mass in 24 parts of alloy. So the mass of percent gold is in different types of alloy is calculated as following. So mass percentage of gold in 24 carat gold equal to 24 times 100 per 24. So purity is baruf jechuudha. So 100 pure gold, no copper or silver. Copper kan of keessaa hin qabne, silverii kan of keessaa hin qabne jechuudha. Yoo meeqa ta'e 24 kaaraatii yoo ta'e jechuudha. So 24 asitti maalidha? Mass of goldidha.
kan inni ittiin baay'atu maalidha jechuudha persentii 100 keessaa wanta ta'eef 100 baay'isna jechuudha. Meeqaaf immoo irra 24 irraa so akkasumallee mass of gold yoommoo kaaraatii 22 ta'e fakkeenyaaf 22 baay'isuu 100 hiruu 24 so persentii 91.67 ta'a jechuudha. Persentii 91.67 maalidha pure gold ta'uusaa agarsiisa. Garuu persentii 8.33 nafe alloyin keessa jiraachuusaa warreen copperii fi silverii jiraachuusaa agarsiisa jechuudha. So if a mass percentage of gold is 22 carats gold, the purity of the gold is 91.67. But in case of these, this gold is contain copper and silver. So copper and silver contain gold argama jechuudha. Yoo maal ta'e persentiin isaa 90.67 persentiin isaa yookaan gooldiin sun kaaraatiin isaa 24 yoo ta'e immoo maalidha jechuudha pure goldidha yookaan warqii qulqulluudha jechuudha. Akkasuma kopperiin keessa hin jiru silveriin keessa hin jiru jechuudha warqii sana keessa. So this is the difference between mass percentage of gold in 24 karat gold and 22 carats gold. The other topic is 5.2.3 productions of aluminum, iron and copper. So production in aluminum, iron and copper malakate ilalachura. So the first one is aluminum. So aluminum malakate ilalachura. So occurrence and extractions of aluminum. So aluminum is the most abundant metal in the Earth's crust and is the third abundant element after oxygen and silicon. So aluminum maalidha jechuudha abundant metal kan earth crust keessatti argamu keessaa isa tokkodha. Akkasumallee sadaffaa irratti kan argamu jechuudha. So tokkoffaa irra kan jiru eenyudha oxygenidha. Oxygenii taane silikoniitu jira jechuudha. So silikoniitu taane aluminumtu argama jechuudha. So in case of these, aluminum is the third abundant element in the Earth's crust. So approximately 88% of the Earth's crust is aluminum. Percentage 8 maalidha jechuudha aluminumidha. Akka qorannoon agarsiisus jechuudha percentage 8 maalidha aluminumidha jechuudha. In terms of consumption, it is the second most important metal after iron. So akka consumption isaatti immoo meetaaliin lammaffaa irratti kan argamu baay'ee barbaachisaa kan ta'e ayireenii taane aluminiyemidha jechuudha. Ayireniin tokkoffaa irratti argama. Ayireenii taane eenyudha jechuudha aluminiyemidha jechuudha. So aluminum does not occur in a combined or free metal state in nature. So uumamaani aluminiyemiin free metal state ta'ee argama jechuudha yookaan hin argamu free metal state ta'ee hin argamu yookaan combined jechuudha combined ta'ee argama jechuudha. So it is main mineral is bauxite. So mineral isaanii main maalidha bauxite jedhamee waamama jechuudha. So formulaan isaa haala kanaan kan ibsamudha. So other minerals containing aluminums are orthoclase jedhamee kan biraallee illee jira jechuudha mineraaliin isaa. Akkasumallee kaayiroodaayiit kan jedhamus ni jira. Akkasuma corundum, brine and china clay haala kanaan mineraalii warreen kun kan aluminumidha jechuudha. Bauxite is the main mineral of aluminum, but in case of other minerals, aluminum is contains orthoclase, kairodite, corundum, brine and china clay. So those all are the main or the mineral aluminum. Activity 5.2. So the first question is what properties of aluminum make it useful for packaging cigarettes and medicines. So property in aluminum kan sigaaraa fi medicine keessatti qabu maalidha jechuudha. So
akkuma dubbanne jechuudha. In case of this, the useful of aluminum is the first one is lightweight. Lightweight jechuudha. Lightweight. So lightweight aluminum is have lightweight, which is making it to ideal for packing products like cigarettes and medicine. So lightweight jechuudha kan maal gochuu danda'u jechuudha. Bifa argita yoo ta'e aluminiyamiin waan akka calaqqisu wayii ni qabata sigaaraa yookaan packaging sigaaraa keessatti jechuudha. So it is used for lightweight. So the second indication is steel cored aluminum cables are used for conducting high voltage electricity over long distances. So the first one is two reasons why aluminum is used for these cables. Reason aluminum cable sana fayyadu lama barreessedha. So the first one is lightweight, akkuma selection lightweight. So in case of this, the aluminum is lighter than copper. So light isa maadha jechuudha kan aluminum kan copper irra guddaadha jechuudha. It's great lighter than copper. So what is the purpose of steel core? Purpose in kan steel core immoo purpose isa it is strength and support the cable. Keebiloota sana waan gochuuf support yookaan deeggaruudhaaf akkasumallee cimina isaadhaaf yookaan strength kan steel core sanaaf steel coreedhaaf kan fayyadu jechuudha. Yookaan purpose isa maalidha strength qabaachuudhaaf yookaan keebilii sana maal gochuudhaaf support gochuufidha jechuudha. So gaaffiin isa lafa can you mention materials in your home or outside that are made of aluminum? What are the properties of for example weight, rusting, shape, etc. So materially mana yookaan alas ta'uu danda'a mana keenya keessattis fayyadamnu kan aluminiyamii irraatii oomishamanii amalli isaanii maal akka ta'e jira. So fakkeenyaaf aluminiyam cookware fudhannee ilaaluu dandeenya, which is conduct electricity. So aluminiyam cookware hundi keessan akkuma beektan jechuudha. It is conduct heat. The other one is aluminum cans. Aluminum cans if I overrun it is easily recyclable or bakka isaatti recycle ta'uu danda'a jechuudha. Aluminum cans akkasumallee aluminum window frame if fudhannee ilaaluu dandeenya. Gamoon yeroo ammaa kana ijaaramanii gamoon gurguddaa maal irraati jechuudha. Aluminiyamii warreen ta'an warreen akka simintoo jechuudha. Kan darajaa baay'ee ta'anii maal irraati oomishamu jechuudha. Aluminum window frame jechuudha. So inni maal fayyada to resist the rust yookaan resistance to rust. So it is used to resistance to rust. So rusting idhaaf resist ofirraa gochuufi hin fayyada jechuudha. So kanaaf iyyuu maateriyaaliin oomii yookaan manatti fayyadamnu hawaasaadhis ta'ee aluminiyamii irraatii oomishaman warreen akka window frame aluminiyamii fudhannee ilaaluu dandeenya. Aluminiyam cookware fudhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So industrially aluminum is extracted from bauxite. So main mineral of aluminum maalidhanne sila bauxite dha jenne jechuudha. So mainly by Hall-Hewitt process or simply the Hall process. So in this process the bauxite must be purified first. So hakka Hall-Hewitt yookaan Hall process itti bauxite in jalqaba maal ta'a jechuudha purified ta'a jechuudha. In this process bauxite is purified first. Maalifidha kan inni jalqaba purified because it is often contaminated by silicon dioxide, iron oxide and titanium oxide. Sababni isaa maalifidha
contaminate ta'uu danda'a jechuudha. Maaliini silkeen dioxideidhaani akkasumallee iron oxideidhaani akkasuma titanium oxideidhaani contaminate ta'uu danda'a jechuudha. So to separate the pure bauxite or the pure aluminum oxide from bauxite, the powdered ore is first heated with sodium hydroxide solution to convert silica to soluble silicate. So aluminum oxide purity bauxite irraa argachuudhaaf maal gochuu qabna jechuudha jalqaba heat gochuu qabna jechuudha. Maaliini sodium hydroxide solution idha. Achi booda maal ta'a jechuudha gara silikaatti convert ta'a. Achi booda soluble goona jechuudha silicateidha. So in case of or if we went to separate the pures of aluminum oxide from bauxite, first we heated the sodium hydroxide solution to convert silica to soluble silicate. So this is the process or HAL process. So akkuma asirratti mul'ata jechuudha. Silicon oxide plus sodium hydroxide. Silicon oxide idhaa fi sodium hydroxide maalidha? Soluble party dha jechuudha warreen kun. So achi booda maal arganna? Kan arganna jechuudha. So sodium silicate oxide jechuudha. Sodium tri silicate jechuudha. So achi booda waterii illee hin qabaata jechuudha. So at the same time aluminum oxide is converted to soluble sodium aluminate. So akkuma kana yeroo tokkotti maal ta'a jechuudha. Asitti sodium hydroxide gaafa sodium hydroxide solution yeroo uumame jiru maal ta'e jechuudha silicate arganna jechuudha. So kana jechuudha. So asitti garuu at the same time aluminum oxide gara kamitti jechuudha kan inni convert to soluble sodium aluminate jechuudha. So yeroo kana aluminum oxide is reacting with what? Sodium hydroxide. So in case of this, it is converted or automatically converted to sodium aluminate. Gara sodium aluminate jijjiirama jechuudha. So this is aluminum oxide and this is sodium hydroxide. So it is converted to sodium aluminate plus water. So like impurities or impurities like iron oxide and titanium oxide remains unaffected by this phase and filtered off. So yeroo kana impurity warreen akka iron oxide, titanium fa'aa maal jechuudha keessatti hafan jechuudha. Isa keessatti aluminum oxide keessatti. Sababni isaa maaliif effective fidan waan hin qabneef. So then the solution is treated with acid to precipitate aluminum hydroxide. So solution is maaliin jechuudha kan inni treat to acidiidha. Maal gochuuf precipitate aluminum hydroxide argachuudhaaf jechuudha. So yeroo kana reaction isaa haala kanaan gaggeeffama jechuudha. Aluminum oxide plus hydronium ion which is gives us aluminum hydroxide. So yeroo kana aluminum oxide eenyutti react godhe jechuudha. Acidii yookaan hydronium ion jechuudha. So acidiin kun sodium hydrochloric acid ta'uu danda'a. Waan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu acidii reaction gaggeessisa jechuudha. So aluminum hydroxide is collected by filtration, washed, dried and then heated strongly in furnace to get aluminum oxide. So aluminum hydroxide maal ta'a jechuudha. Filtration idha yookaan washed dried ta'uu danda'a collect ta'a jechuudha. Achi booda maal ta'a heat ta'a maaliini furnace kan jedhamu yookaan
gara ammanii ilaalla jechuudha furnace'n maal akka ta'e. So achi booda maal arganna? Aluminum oxide arganna jechuudha. So aluminum hydroxide is what? Heated and gives us what? Aluminum oxide plus watery gas arganna jechuudha. So pure aluminum oxide is mixed with some caroline and then melted. So caroline, some caroline warreen akka sodium aluminum fluoride jechuudha. Akkasuma melt ta'a jechuudha. So caroline is added to aluminum oxide to reduce melting points of from 2045 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. Caroline kan inni fayyadu maaliif jechuudha? Melting point yookaan qabxii danfinaa kan aluminum oxide xiqqeessuuf jechuudha. Jalqaba meeqa ture? 2045 degrii Celsius ture gara 1000 degrii Celsius tti gadi buusuuf caroline maal goona? Aluminum hydroxide tti addi goona jechuudha. Melting point isa hir'isuudha. So then molten caroline also provides a good conducting medium for electrolysis processes. So the molten mixture is then electrolyzed to obtain pure aluminum. So yeroo kana erga molten ta'eeti pure aluminum arganna jechuudha. So the electrolytic cell in which the molten mass is electrolyzed, which is contains graphite electrolytes as both anode and cathode. So akkuma fakkii kanarratti mul'ata jechuudha. So this is anode yookaan graphite dha. Akkasumallee inni asirraan argamu kun immoo cathode yookaan graphite lining jechuudha. So inni asirratti argamu kun maalidha? Mixture of aluminum, caroline and feldspar and warreen asirraan argaman asirraan kan seenan hundi isaanii anode jechuudha. So kun hundi isaa maal jedhama? Inni kun steel tank jedhama. Inni as keessaan asirraan tuubboon argamu kun immoo molten aluminum yookaan aluminum kan molti ta'aa jiru jechuudha. So asirraan outlet for molten aluminum molti ta'e suni kan inni bahu asirraan ba'a jechuudha. So this is the electrolytic reductions of aluminum based on Hall's processes. So kun maalidha jechuudha? Electrolytic reductions of aluminum akka Hall process jedhetti jechuudha. Akka Hall process ibsatti jechuudha. So aluminum oxide is converted to aluminum by electrolysis. So aluminum oxide converted to gara aluminum mani electrical conductivity yookaan electrolysis jechuudha. So reactions that or at the gravity or carbon electrolytes are so anode reaction in keenya maal jechuudha? 3 carbon or graphite electrolyte dha oxygen wajjin maal godhuudha? Reaction gaggeessa carbon dioxide fi electron kudha lama maal ta'u ni uumama jechuudha. So cathode reaction in keenya illee ni jiraata jechuudha. Cathode reaction ni jira. Overall reaction in keenya haala kanaan uumama. So yeroo kana aluminum oxide irra aluminum maal gochuu dandeenya jechuudha? Convert gochuu dandeenya jechuudha. So note under the prevailing conditions in electrolytic cell, the anode will gradually oxidize the carbon dioxide and must be replaced by regularly. So akkuma sila dubbanneedha jechuudha. So molten aluminum is spawned or drawn from the bottom of electrolytic cell. So innillee asirratti ibsamee jira jechuudha hundi isaa. So the other one is physical properties of aluminum. Amalli physical isaa maalidha? So aluminum is soft, silver white and light metal having density of 2.7 gram per centimeter cube. So
amalli isaa tokko maalidha? Sooftiidha jechuudha. Alumineemiin akkasumallee silverii kan fakkaatu adiis hin fakkaata. Qola sigaaraa keessatti akkuma beekamu jechuudha. Sooftiidha kan lallaafaa ta'e silverii kan fakkaatu waayitiis silver waayitiidha jechuudha. Magaa jechuudha. Silveris hin fakkaata, waayitiis hin fakkaata jechuudha. Akkasumallee laayit meetaaliidha jechuudha. Kan laayitii qabu yookaan kan ifa qabu jechuudha. So densitiin isaa meeqadha jechuudha yookaan rukkunni isaa 2.7 gram per centimeter cube jechuudha. It melts at 660 degrees Celsius. Kan inni baquu danda'u yookaan melt ta'uu danda'u degree Celsius 660 irratti jechuudha. Baay'ee guddaadha. So degree 660 tokko osoo hin taane 59 osoo hin taane degree 660 irratti yeroo ta'u alumineemiin maal ta'uu danda'a jechuudha? Melt ta'uu danda'a jechuudha. So it can be shaped into wires, rolled, pressed or cast into different shapes. So shape gara garaatti illee maal ta'uu danda'a jechuudha? Jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waayirii gara waayirii, shape waayirii qabaachuu danda'a. Rolled shape jiraachuu danda'a. Pressed shape, cast warreen kana shape kana qabaachuu danda'a jechuudha. So it is a good conductor of heat and electricity. Akkasumallee maalidha jechuudha? It is a good conductor. Conductorii gaariidha jechuudha. Yookaan electricity conduct gochuu danda'a jechuudha. So chemical properties isaa physical properties isaa kana ergate amalli keemikaalaa isaa maalidha? Aluminum is a receive or a reactive metals. Reactive metal jechuudha aluminum yookaan metaalota jiran keessaatii reactive metal jechuudha. Toppii reactive series keessa orientaan keessa toppii irratti kan argamu jechuudha. So even though it says reactions are not vigorous in comparison to sodium, potassium, calcium and other metals of group 1 and group 2 elements. So it is undergo the following reactions. So the first reactions of aluminum is reactions with oxygen. Reaction in oxygen. So aluminum has affinity for oxygen and reacts with atmospheric oxygen to form a thin film of aluminum oxide on the surface. So oxygen reaction in aluminum oxide So aluminum oxygen reaction aluminum oxide so it is react with oxygen. So this thin film of oxide inhibits further reactions of oxygen. So the thin film can be removed by rubbing with mercury or mercury 2 chloride solution. Thin film is only can it remove the mercury chloride solution. So can have you aluminum oxygen reaction in maluma aluminum oxygen reaction aluminum oxide form. So the second one is aluminum burning nitrogen gas to form aluminum nitride. So akkasumallee nitrogen reaction ni gaggeessa jechuudha. Yeroo kana maalidha kan inni aluminum nitride kan jedhamu jechuudha. So akkuma formulaa kanarraa mul'atu aluminum it is a solid plus nitrogen it is a gas. So it is forms aluminum nitride. Aluminum nitride forming. So the third one is reaction with dilute solutions. Dilute solution is aluminum reaction in dilute solution is sulfuric acid, hydrochloric acid. So in case of this, aluminum is reacted with dilute acid like hydrochloric acid and so sulfuric acid, forming salts and liberating hydrogen gases. So ashabo movie maal gochuudhaafidha liberate gochuuf hydrogen gas ni gochuudha. So for example aluminum reacted with sulfuric acid maaluma aluminum sulfate jechuudha. Aluminum sulfate plus
hydrogen gas. So akkasumallee hydrochloric acid your reaction against aluminum. It is formed is aluminum chloride plus hydrogen gas. So aluminum dilute solution yookaan dilute acid warreen akka hydrochloric acid fi sulfuric acid reaction gaafa gaggeessu ashaboo fi maaluma jechuudha hydrogen gas form godhachuudha. So aluminum does not react with dilute or concentrated nitric acids. Nitric acid wajjin garuu reaction hin gaggeessu jechuudha aluminum. Because due to the formations of protective oxide layer on this surface. So therefore materials made of aluminum may be used to transport nitric acid. So kanaafuu direct yookaan concentrated nitric acid wajjin aluminum maal godhachuu hin danda'u jechuudha reaction gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Kan inni gaggeessu hydrochloric acid fi sulfuric acid qofa wajjinidha jechuudha. So inni afuraffaa aluminum is burned into chlorine gas to form aluminum chloride. Akkasumallee chlorine wajjin reaction gaggeessa jechuudha. Aluminum chlorine wajjin gaafa reaction gaggeessu maaluma aluminum chloride uuma jechuudha. So this is other chemical properties of aluminum. So the other one is aluminum is reactive with sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution usually reaction in case of aluminum. So here kana sodium aluminum plus or aluminum is reactive with sodium hydroxide as well as reactive with water. So it is this as sodium aluminum hydroxide. So plus hydrogen gas. So warreen kana nuuf kennan jechuudha. So warreen kun hundi isaanii maalidha property kan chemical properties of metal keessaati kan aluminumidha jechuudha. So these are all about the properties of aluminum.